jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast Oromiyaa International Broadcast irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra oduu waliinaan Khalifa Abdullaati. Erga muummichi ministeera Abiy Ahmed lolli Tigraay xumurame jechuun labsanii guyyootaan booda ammallee lolli dhiyeenya kana Maqaleetti gaggeeffamaa akka jiru jiraattonni himan. Muummichi ministeera Abiy Ahmed lolli Tigraay xumuramuu erga labsanii booda BBC'n yeroo jalqabaaf magaalaa guddittii naannichaa Maqalee irraa namoota dubbisuu jalqabeera. Bal'ina oduu tanaatiif Daraartuu Shaamii akka ta'an simbiraan geesse. Erga muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed lolli Tigraay xumuramuu jechuun labsaniin booda guyyootaan booda ammallee lolli dhiyeenya magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni ni himan. Muummee ministeera Abiy Ahmed lolli Tigraay xumuramuu erga labsaniin booda BBC'n yeroo jalqabaaf magaalaa guddoo naannichaa Maqalee irraa namoota dubbisuu danda'eera. Akka namoonni intarneeta saatalaayitii fayyadamuun BBC dubbatanitti kanatti naannawaa dhiyeenya magaalaa Maqalee jiranitti lolli ammallee gaggeeffamaa jira jedhan. Namoonni lama BBC magaalattii irraa dubbisee fi nageenya isaaniitiif yaaddoo waan qabaniif eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kanneen roobii fi kamisa dabre fageenya irraa dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaan dhagahamuu himan. Sagaleen dhukaasaa dhagahamu kun kallattii lixaa fi kibba magaalaa Maqalee irra ta'uus himan. Ministeerri ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa kan ta'e obbo Zaadiq Ibrahim garuu odeeffannoon kun dhugaa miti jedha. Itti dabaluunis waraanni TPLF ammatti dandeettii loluu gaggeessuu hin qabu jedha. Dubbi himaa waraana Tigraay Gabrasiyoon gama isaaniitiin TV naannichaa irratti ibsa roobii dabre kennaniin dhiyeenya magaalaa Maqaleetti waraanni akka gaggeeffamaa jiru dubbatan. Itti dabaluunis waraanni kun salphaatti hin xumuramuu jedha. Erga lolli eegalee ji'a tokko keessatti hanqinni tajaajiloota bu'uuraa mudachuu isaatiin rakkinichi jiraattota magaalaa Maqalee ni dubbatan. Loltoonni mootummaa federaalaa sanbata dabre magaalaa Maqalee erga to'ataniin boodaas haala rakkisaa keessa akka jiran himan. Maddi BBC tokko ammallee akka jootti ibsaan hin jiru bishaanii fi tajaajilli baankiisiis akka hin jirre hima. Poolisiin naannoo fi qaamni nageenyaa waan hin jirreef saamichi taatee idilaateeraas jedha. Magaalicha keessatti mootummaan hin jiru kan jedhu jiraattonni kun humnoonni mootummaa bakkeewwan muraasa qofatti akka mul'atan dubbate. Gama biraatiin ammoo miidiyaaleen biyyattii mootummaa hidhata qaban magaalattii jireenya idilee deebi'aa jirti jechuudhaan gabaasaa kan jiran ta'uu himan. Sanbata dabre loltoonni mootummaa federaalaa magaalaa jiraattota miliyoona walakkaa qabdu to'achuun dura haleellaa raawwatamee ture. Haleellaa kana jalaa baraaramuufis jiraattonni muraasni magaalaan alatti baqatanii turan. Wiixata dabre muummee ministeera Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii dura dhiyaachuudhaan miseensa paarlaamaa waraana kana keessatti namni nagaa hin ajjeefamne jechuun himan. Haa ta'u malee maddeen BBC Maqaleen dubbise haleellaa sanbata dabreen booda namoota nagaa madaanii fi du'an hospitaala keessatti arguu dubbata. Kamaddii odeeffannoo suuraa mana haleellaa kanaan mancee fi nama nagaa miidhame BBC'n arge kanatti haleellaan naannoo beegii jaamutti raawwatame miseensota maatii tokko ajjeefamuu hima. Lola sanbata dabree hordofees hospitaalonni dhaabbilee fayyaa Maqalee keessa jiran namoota madaanii fi du'an cinqamuu koree faanoo diimaa idila addunyaa gabaaseera. Komii kanaaf deebii kan kennan obbo Zaadiq Ibrahim waa muummee ministeera Abiy Ahmed paarlaamaa irratti himan irratti deebi'uun gama keenyaan miidhama namoota nagaan guutumatti hambisneerraa jedha. Humnoonni Tigraay ammallee waraanicha naannicha keessatti bakkeewwan garagaraatti gaggeeffamaa jiraachuu himan. Dhaabbilee televizyiinii naannichaa lama qabiyyee TPLF deeggaran kan tamsaasaa jiran yoo ta'u bakka irraa tamsaasan garuu bakka duraanitti miti. Aangaa'onni TPLF obbo Geetaachoo Raddaa kamisa galgala TV Tigraay irratti ibsa kennaniin lolichi hin xumuramne hanga mirga ofii bulfachuu jiraachuu keenya deebifnutti hin xumuramuu jedha. Haaluma wal fakkaatu UN'n bakkeewwan to'annoo mootummaa jalatti argaman galuuf mootummaa walii galtee irra ga'uun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee ammallee naannoo Tigraay bakkeewwan adda addaatti lolli gaggeeffamaa waan jiruuf deeggarsa namoomaa taasisuuf hanqina jiru himatan. Haa ta'u malee ammas ministeerri ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa obbo Zaadigii BBC'tti akka himanitti lolli xumurameera wanti hafee hooggantoota TPLF to'achuu qofaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa erga sanbata dabre Maqalee to'atan booda opereeshinii olaantummaa seeraa kabachiisuun xumuramuuf ammoo aangaa'ota dhaaba TPLF kan akka Geetaachoo fi ajajoota waraanaa adeemsa qabu akka to'atan ibsuu isaanii ni yaadatama. Humnoonni Tigraay gama isaanii naannoo isaan weerartoota irraa ittisuuf lola akka itti fufanillee ibsan. Lolli ergee galee ji'a tokko ta'ee kanneen namoota 45,000 ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqaanii Suudaanitti baqataniiti jiran.
Afur bara 2020 Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa barsiisaa seeraa ta'uun tajaajilaa kan jiru barsiisaa Salamoon Dhaabaa Muddee 3 bara 2020 magaalaa Baatuu keessatti muummee barnoota seeraa Yuunivarsiitichaa keessatti poolisii humna addaa Oromiyaatiin butamuu maddeen ibsaniiru. Dhiyeenya kana afaan Ingiliffaatiin barruu mata dureen qeerroo Indaqarree Oromoo National Movement and Sustained Grown Human Rights Violation Ethiopia jedhu akka barreessallee maddeen oduu eeraniiru. Sababa dhugaa jirtu barreessuun akka kanaaf hidhamuu akka hin oollee kan ibsame yoo ta'u barsiisaa Salamoon Dhaabaa yeroo ammaa kana waajjira poolisii Baatuutti hidhamee akka jiru eeraniiru. Oduma wal fakkaatuun Harargee lixaa aanaa Dobbaa Araddaa Badhaasaa zoonii Qaraaruu keessatti guyyaa irraa Qaasim Umaree nama ja'amu Makalaakiyaa fi humni addaa waliin ta'uun rasaasa baay'een dhahamee qaama mootummaatiin qabamu maddeen keenya waa ibitti himan bal'ina oltanaatiif Daraartuu Shaamee. Qaasim bulchaa aanaa Dobbaa kan ta'e reediyoo OBN damee cirootiif akkana jechuun yaada kennuusaa qofaarraa qaama mootummaatiin hidhamuu maddeen keenya waa ibitti himan. Yaadni inni kannees miseensa shanee kan mootummaan hin jiru je'ee dhukaasa nutti banee ture gargaarsa ummataatiin Qaasimii fi garee isaatiis to'annee jirraa jee sababa kana qofaan qabanii hidhuu maddi keenya kunniima garuu dhugaan jiru Qaasim akkuma nama kamiyyuttuu falmata haqaa fi qabsaawaa biyyattii yeroo isa qabanii hawaasa naannoo sanii guutuun guututti dhukaasa irratti banuudhaan isintu isa gargaaraa jira jechuudhaan ummata shoorar keessaa akka turan himan. Ummata yeroo san achi ture kaanis hidhanii kaanis akka malee tumuudhaan hiraarsaa kan oolan ta'ullee dubbatan. Kun immoo kan lolli yeroo dhiyoo duratti akka eegalames iccitii isaanuuf kennaa jechuudhaan ummanni Qaasim homaa nutti hin balleessine nus hin miine inumaatu mirga keenya falmachaa jirra malee nuti hin falmine iccitii isaatis hin beenu jechuudhaan kaadiree biltiginnaa ofirraa deebisuu himan. Haa ta'u malee qaamni biltiginnaa gargaarsa ummataatiin qabne jechuudhaan olola sobaa akkatti irra oofaa jiranillee himan. Ummanni aanaa Dobbaa guutuun guututti gadda guddaa keessaa jiraatan keessaafuu haadhaa fi haadha mana obbo Qaasim iddoo isaan itti hidhamanii jiranitti ilma keessan shiftaa dhiiga isaa dhangalaafnee qabnee jirra jechuudhaan maal fiddan jechuun akkatti dhaadachaa jiranillee dubbatan. Maddi keenya kun akkana jechuun kan dubbatu ergaan guddaan dhaawamuu fi qabamuu Qaasim kanarraa wanti nuuf barsiise yoo jiraate akkuma gaafa sirna Minilik sanitti ilma ajjeesanii haadha ililchii jechuudhaan ililchiisaa turan sanitti arraas ummata Oromoo irratti akka raawwachaa jiran dubbata. Obbo Qaasim Umaree ammaaf lubbuudhaan jiraatullee haalli fayyaa isaatii fi haalli inni keessa jiru hedduu yaaddeessaadha akkasumas yaala malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu dubbata. Weerarri vaayirasii koronaa haareetti deebi'ee saffisaan babal'ataa jiraachuun ibsame. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin haareetti qabamanii deebi'ee haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jira. Dhaabbatni fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miliyoona 65 kan dabre yoo ta'u namoonni miliyoona takka tuqaa 5 sababa vaayirasii kanaatu hunduu gabaafame. Gabaasa dabalataaf duniyaa shaafii akka ta'an biraan ga'e. Weerarri vaayirasii koronaa haareetti deebi'ee saffisaan babal'achaa jiraachuun ibsame. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin haareetti qabaman deebi'ee haala yaaddeessaa taheen dabalaa jira. Dhaabbatni fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miliyoona 65 kan darbe yoo ta'u namoonni miliyoona takka tuqaa 5 sababa vaayirasii kanaatiin du'uu gabaafame. WHO akka gabaasetti torbee darbe keessa guyyatti namootni 10,000 sababa vaayirasichaatiin du'aa akka jiranii fi walumaa galatti ji'oota 3 darban qofa namoonni 500,000 ol sababa COVID-19 du'uu beeksise. Talaalli COVID-19 jalqabuuf biyyoonni hedduu yeroo carraaqaa jiran kanatti weerara vaayirasichaa deebi'ee saffisaan lubbuu namaa galaafataa jiru kana ittisuuf tarkaanfii to'annaa dhibee kana deebisanii cimsaa jiran. Haaluma kanaan mootummaan Xaaliyaan Deeseembar 21 Jaanuwaarii 6 2021tti ayyaana bara haaraa dabalatee sochii hedduu kan ugguru ta'uu beeksise. Ameerikaa keessatti guyyaa kaleessaa qofa namoonni 2,800 sababa vaayirasichaatiin kan du'an yoo ta'u kutaalee biyyattii hedduu keessatti hanqinni siree wal'aansaa mudatuun gabaafama. Biyyattiin yeroo ammaa talaalli COVID-19 jalqabuuf sochii irra kan jirtu ta'us bulchiinsi Joe Biden haaraa filatame akkuma hojii jalqabeen haguuggaa fuulaa maaksii uffachuun dirqama kan godhu ta'uu beeksise. Biyyoota biroo tarkaanfii to'annaa vaayirasichaa deebisanii cimsuu beeksisan jidduu muraasni Falastiin, Biriteen, Kooriyaa Kibbaa fi Iraan keessatti argamu. Bakka bu'aan paartii KFO godina Jimmaa obbo Umar Taahir manni
fonqolcha mootummaa keewwata 240 jalatti irratti banamuun dhagahame. Bal'oo danaatiif daraartuu shaamii akka ta'an hortus biraan geesse. Bakka bu'aa paartii kaafaa godina Jimmaa kan ta'e obbo Umar Xaayir himannaa fonqolcha mootummaa keewwata 240 jalatti galmee Abdii Geetaachoo jaamuun moggaafame namoota 28 kan ta'an irratti himanni bakka hin jirretti ittiin banamuu kan yaadatamudha. Obbo Umar bakka jiraatu magaalaa Finfinnee poolisii aanaa tokkoffaa magaalaa Jimmaatiin qabamee erga magaalaa Jimmaatti deebi'ee mana hidhaa garagaraatti to'atamaa ture gaafa guyyaa 18 baatii 3 bara 2013 mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha lixaa mana murtii olaanaa godina Jimmaa dhaddacha yeroo moggaafametti dhiyaatee jecha waaqii fi amantaa himata isaarratti dhiyaate irratti kenneera. Umar jecha himatamuu kanneen ani itti gaafatama paartii dorgomaa kaafaa godina Jimmaa ta'uun karaa nagaadhaan biyya bulchuuf nama dorgomuudha malee akka himannaa keessatti eerame nama karaa seeraan ala humna mootummaa fonqolchuuf qabeenya nama gubuu miti jechuudhaan jecha waaqii fi amantaa beellama gaafa guyyaa 18 baatii 3 bara 2013 irratti dhiyaatee ture irratti kenne. Manni murtii waliigala Oromiyaas galmee Abdii Geetaachoo moggaafame irratti dhaddacha gaafa guyyaa 24 baatii 3 bara 2013 ooleen ragaa abbaa alangaa dhagee Umar mana sirreessaa godina Jimmaa akka to'atamu ajaja waan kenne yeroo ammaa achitti dabarfameeti jira. Gamoo biyya alaatiin pirezidaantii Ameerikaa ta'uun tajaajilaa kan turan Doonaald Tiraamp waraanni USA Soomaaliyaa keessa jiran akka bahan ajajaa dabarsee jira. Akka Doonaald J. Tiraamp torban lama dura osoo Joo Baayiden faana wal harkaa hin fuudhinsa hin raawwatin dura waraanni USA kan Soomaaliyaa jiran osoo jalqaba bara 2020 takka hin seenin dura Soomaaliyaa keessaa akka bahan ergaa dabarsanii jiru. Waraanni USA 700 ta'an Al-Shabaab rukutuuf kan Soomaaliyaa jiran akka bahan ajajamee jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast oduun irraaf qabannee isiniif dhiyeessine kanaan gaammaatti simbiraan gahaa turre kana fakkaata qopheessee simbiraan gahuudhaan kan isin waliin ture an Khalifa Abdullaati.